Gurtee hidhii gurtee warra gadaalee loo dhirsa si gabaa guuftee kana sanii leencaa dhirsa si gabaa guuftee abbonnaan ga'ee gadaa alalaasan dha'ee qawwee warri guyyaa har'aa kanaan walitti nu qabdan baay'ee galatoomaa. Yeroon kun yeroo baay'ee barbaachisaadha. Yeroo itti namni keenya akka baalaa harca'aa dhiigi saba keenyaa akka bishaanii dhangala'aa jirutti yeroo hamileen keenya nu keessatti doomee namni lafa jiru hunduma walgahiillee walii wajjin dhaquu dadhabee mujujee mogoleen bu'ee jiru kanatti waan akkasii nu qopheessitanii haaromsa akkasiitiin nu kakaasuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Yeroodhuma isaati kun yerootti waggaa 500 namni keenya faffaca'ee akka sana burjaaja'ee maal nu wayya jedhee mari'achuudhaaf itti bitaa mirgaa kibbaa kaabaa wal waamee hafuura sana deebistanii nu keessaa maddisiisuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Yeroon kun exactly waan nu barbaachisu. Bitaa mirgaa kibbaa kaabaa wal waamne mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Namoonni asitti argamtanis hundi keessan baay'ee galatoomaa. Maaliif yeroo baay'ee waggoota darban kana hiriira baana yoo jenne namni baay'een hin bahu akka durii sana walgeenya yoo jenne namni baay'ee walgahiillee hin dhufu. Mujuja hamaa tokko nu keessa jira. Dhidhiitanne kana keessaa bahuu danda'uu qabna nuyi. Maali akka sabaattis akka nam tokkottis waan baay'ee dabarsineerra. Nama ciisne lafatti kufee cabee hafu miti nuyi. Saba kufee cabee hafu miti nuyi. Lafa sanaa kaanee dhidhiitanne keessaa kaanee harka wal qabannee dhaabbannee walii wajjiniin iyyachuu, walii wajjiniin sagalee ta'uu saba keenya isa dhumaa jiruuf sagalee ta'uu kan nurra jiru amma yeroonsaa. Kanaaf galata guddaa qabdu jechuun barbaade. Marii jechuun immoo marii waan guddaadha. Yeroo sana waggaa 500 karaa dheeraa deemanii baatii dheeraa deemanii kaan nyaatamanii bineensaan kaan galaanni guutee nyaatee hammi hafan wal gahanii marii sana barbaacha deemanii hamma kana hundumaa deemanii yeroo dheeraa immoo mari'atanii. Mariin sun baay'ee barbaachisaadha. Nullee kan nu onnachiisuun irra jiru isa. Mariin kun baay'ee barbaachisaadha. So haa mari'annuun kun kanaan waliin mariidhaaf waliin nu gahuun keessan baay'ee waan nama boonsuudha jedheen fudhadha. Egaa sana keessa immoo adeemsa keessa inni isaan jabaatanii mari'atanii murteeffatanii akka nama tokkootti lafaa ka'anii dhaabbatanii diina ofirraa lolan sun adeemsa keessa laaffataa dhufte namni keenyas diina harkatti kufee haala hamaa keessa kan nuti har'a jirru. Haala sana keessatti immoo nuyi immoo taraa keenya ga'a jechuudha. Waggaa 500 booddee nuyi har'a jirru maala goonu jennee mari'annee waa tokkorra gahuudhaaf wal waamuun keenya kun waanuma filmaata hin qabne. Waanuma ta'uun irra jirutu ta'aa jira. Sana keessatti immoo maal taanaan kana geenyeen sunis baay'ee barbaachisaadha. Maal taanaan as geenye? Maal taanaan akka kana taane? Laafinni keenya maanne? Attamitti lallaafina keenya isa kanaan nu gahee kana of keessaa balleessina? Akkamitti immoo jabina keenya irratti ijaarree jabina keenyaan waltumsina kan jedhu sun ittiin ilaaluudhaaf nu ta'a waan ta'eef mariin sun baay'ee barbaachisaadha. Egaa gadadoo kana keessaa bahuudhaaf immoo isa jaallannu isa dhagahuu jaallannu qofa miti isa dhagahuu nu jibbisiisu isa ijaan arguu jibbinu sana hundumaa burussinee irra jennee haasofne marii jechuun kana isa laafinaas isa jabinaa duwwaa faarsaa yoo jireenya keenya itti fufna ta'ee bakka badiin jirtu arguu dadhabna bakka itti kufne sanarraa ka'uu dadhabna waan ta'eef madaala sana qabaachuu qabna isa
isa jabinaa baay'ee nu barbaachisa ittiin mogolee walii ta'uu, ittiin wal tumsuu, ittiin wal jabaachuudhaaf baay'ee nu barbaachisa sun. Sana dhiisuu hin qabnu. Garuu isa laafinaa immoo, isa dadhabinaa immoo badii sanarraa akka fayyinuuf, akka barannuuf waan nu barbaachisuuf isas ilaallachuu qabnaa jechuudha. Kan dhiifama. Kan mata dureen kenname siinqee, waa'ee siinqeeti. Siinqeen kun baay'een qoratamne. Warri qoratan anthropologistota. Utuu ana ta'uu baate nan gammada kan waa'ee kana haasa'u. Nu gidduu haadholiin siinqeetti jiraatanii, siinqeedhaan lolatanii, siinqeedhaan mirga argatanii, injifatan baay'eetu jira nu gidduu. Utuu isaan ta'e baay'een gammada nami kana haasa'u. Ani haboon ittiin sana haasa'u hin qabu. Wanta xixiqqoo qorachuudhaan ciccittuusee asiif achii walitti fuudhee walitti qabsiisee hamma tokko kana fakkaataa laata siinqeen jechuudhaaf kan nagahee Waaqayyoon galanna ga'u. Hammatti sanarraa goru baay'ee gabaabsee waan tokko jechuun barbaada. Ilaa yeroo hin qoratamne yeroo hin jedhu namitti hin jiraanne jechuu miti, warri itti jiraatan baay'eedha waan ta'aniif. Isaan hin barbaanne isa qoratuuf isatti jiraatu sana waliin gahuu dadhabuun keenya laafina guddaadha. Diinni immoo sanuma irratti hojjeta akka inni waanoo qabu sun beekumsa isa baay'ee barbaachisaa nuuf ta'e inni qabu sun akka tuffatamu hin baranne jedhame akka inni gadhiitamu, akka inni tuffatamu, xiqqeeffamu kan godhe, akka inni qoratu sirna mootummaa koloneeffataa jalatti addunyaa guutuu koloneeffataa keessatti waan baranneef waan isa sana caalaa beeknu nutti fakkaate isa sana kan tuffannu. Kana hundumaa kan nurratti hojjetu sirna koloneeffataati. Kan guutuu addunyaa, kan biyya Itoophiyaa keessatti immoo. Kanaaf nuti akkamittiin mataa waliin hagahannu beekumsa uummanni keenya keessa jiraate, ittiin jiraate sanaa fi isa nuti immoo har'a ala kan halagaa baranne sana akkamitti walitti finnee wal simachiifna kan jedhu sun danqaa guddaatu irra jira waan ta'eef. Isa wayyeeffachuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Kan siinqee qorate egaa waa'ee siinqee kan qorate baay'een hin jiru. Warri qoratan immoo anthropologistii kun immoo warra dhiiraati. Waa'ee isa kan dhiiraa, waa'ee isa kan gadaa, waa'ee isa haasa'ame hundumaa akka gaariitti qoratanii lafa kaa'aniiru. Isa kan dubartii, isa kan siinqee sana garuu hin qoranne. Aksesii sanas hin qaban dubartoota bira gahanii isaanii wajjin taa'anii isaanii wajjin baratanii isaan aksesii qaamaan dubartoota walakkaa ta'anii waan isaan hojjetanii wajjiniin barachuu qofatu hin ta'in sammuudhumaaf qalbiidhumti dhiira ijaaree ati dhiira jedhee uume sun akka inni sana hubatu hin hayyamuuf. Kan hayyamamuuf kan silaa sana hubachuu danda'u dubartoonni baay'een keenya hin qoranne. Warri baay'ee gammachuudhaan qorachuu barbaannu immoo kunoorraa baqannee bakkee kana keessa teenya. Kanaaf isa sana jajjabeessuun waan guddaadha natti fakkaata. Warri qoratan immoo tokko siinqee kana galchanii bakka tokkitti hidhanii jiru. Amma fakkeenyaaf qaalluu. Instituushinii qaalluu jalatti hidhanii jiru. Sunis sirrii natti hin fakkaatu. Sanarra bal'aadha kan siinqee. Waa'een siinqee, waa'een imaammatni adda addaa inni dhaabbatuuf the principles hundi isaanii sanarra bal'aadha. Eeyyee qaalluu jalatti jiraachuu danda'a. Kan qaalluu jalatti galutu jira. Kan sana gararraa sinuma jira. Isa qorachuun dirqama keenya natti fakkaata. Yoo waa'ee gadaa ilaalla ta'e, gadaa waggaa 500 haareffame haa jennu malee kumoota 5,000, 10,000 jiraataa ture ta'uu danda'a. Yoo isa darbe ilaalla jenne, isa darbe irraa maal baranna yeroo jennu, gadaan hammatee jira dubartii kan jedhamu sila haasa'amaa ture lolchiistee akkaseen loltuuf itti bobbaafamtee
ofii isheetii loltee lolchiisaa akkaseen turte himamaa ture. Garuu hammam hammateera kan jedhu caasaadhuma isaa yoo ilaalle Gadaan age grade hiriyaa dhiiraatiin kan inni ijaarame caasaansaa caaseffame. Dubartoonni keessa hin jiran dhiifama. Caasaadhuma isaa laaluun nu gahaa jechuudha sana akka isaan keessatti hammatamanii hin jirre. Garuu immoo kabajaa guddaa kennaaf. Dubartiin kabajaa guddaa qabdi. Mariin illee yoo marii warra dhiiraa caffeetti illee mari'atame murtiin muramuu yoo dadhabame irra bullu jedhanii mana isaaniitti galanii dubartootaa wajjin mari'atanii haadha malaati dubartootaa wajjin mari'atanii yeroo jedhan as deebi'anii muruu danda'u malee murteellee kan hin dandeenye murteellee kan dadhabsiise kan furu dubartiidha. Kanaaf sana yeroo ilaallu waan isaan dubartii kabajaniiftu jira. Maaliif kabajam akkas dubartii kabajuu jaallatu? Garuu immoo caasaa isaanii keessatti kan hin galchine maaliif kan jedhu suni waan baay'een hiika baay'een kennamuuf danda'a. Garuu an akkooma nooyyeetti achi deebi'u barbaada. Gadaa dura akkooma nooyyeen sirni dubartiin bulchiisa dubartii jiraa laata? Turee laata? Gadaan sana irratti ijaarame moo sana balleesseetu ofii ijaarame moo kan jedhu sun baay'ee qormaata guddaa waan barbaachisu natti fakkaata. Akkooma nooyyeen har'a waan kolfaa, waan ittiin xiqqeeffamtu, waan mana ijaaruun dhowwite lafaan kaasaa waaqan kaasaa mana naa ijaaraa jette mootummaan dubartii baay'ee nu rakkise kan jedhantu jira. Suni hubannoo dhabuu isaaniirraa natti fakkaate hubannoon qabaanne ture yeroo sanatti hubannoo seen akkooma nooyyeen hubannoon seen bara dhibboota kumoota darbitee fuulduratti agarte sun isaanitti mul'anne waan isaan hiite isaan rakkisuudhaaf isaanuma dararuudhaaf waan hin danda'amne waan hojjedhaa jetteen itti fakkaata ture. Garuu waanuma danda'amuutti himte jedhaa ilaala isaan argu kana argaa hojjedhaa saseen jetteef akka waan danqaa taateetti irratti lakkaa'anitu akkooma nooyyeen akka seen baddu biyya adda addaatti maqaa adda addaatiin waamamtee habanooyyee jedhu mootee qorkee jedhu haadha sonkoroo jedhu gara keenyatti haadha sonkoroo lafee haadha sonkorootu sin abaare jedhamallee yoo namni walii galuu dadhabee haadha sonkoroo kana bineensa irratti hidhanii isee balleessuudhaaf jedhanii bineensi tuttiin fiiguu lafeensa faca'ee biyya guutee lafee seetu sin abaaree kan jedhamutti ture. Isatti achi deebi'u barbaada. Gadaan isa sana balleessee awwaala sirna dubartii sirna meetiriyaarkii irratti ijaarame moo iseerraa dandeettii seetiif jabina see fudhateetu irratti ijaarame isa jedhu sana qormaata guddaa barbaada waan ta'eef ijoolleen tokkollee qorataa jirti hamma ammaatti waan isaan as baasan hin agarre qorataa turan isoo kan darbe sanarraa maal baranna jabina sana akkamittiin deebifanna dubartii alatti hambisuu moo araarsituudha gamteessituudha tokkeessituudha haadha nagaatii jedhamti garuu araarsituusaaf gamteessituusaa moggaatti achi dhiibee gadaan yoo kophaasaa jiraate bakka gahuu hin danda'a. Sanarraa baay'ee wanti nu barannu baay'ee jira wanti nuti qajeelfannus baay'ee jira jechuudhaaf achi dhaquu barbaade. Siinqee yoo ilaalle garuu amma siinqee yeroo walii kennitu dubartoonni egaa versionii baay'ee jira siinqeen eessaa dhufaa abbaatu muraa haadhatu muraa kan jedhu sana inni qormaataa waan adeemsa keessa sirreeffannu ta'a. Abbaadhumti fedhayyuu haa kennuuf garuu siinqee sana haadhattu intalaa kennan yeroo seen heerumtuu jedhama. Yeroo sanatti yeroo eebbiftu maal jettee eebbifti?
maal dhaamsa maalii walii dabarsaa jiru yeroo siinqee walii kennan sana dubartoonni. Dhalooti haadhaatii fi dhalooti ijoollee durbaa maal walii dabarsaa jiru yoo jenne waan kennamuuf sana keessa subba jedhamu waan qodaa isheen duwwaan ilaaltu wajjiniin kennamaaf siinqee sanaa wajjin. Sun immoo kakuu akkuma nooyyeetii kan jedhamutu jira. Akkuma nooyyeedhaaf kakatu. Hin kakatu hin irraanfannu. Akkuma nooyyeen akkan irraanfatamne sirni bulchiisa seetii sirna gaarii ture dabaan irraa fudhatame kan jedhu sana walii dabarsu. Dhaamsa akka sanaa walii dabarsu. Qodaa sana immoo abbaa mana hin argu. Hiriyaan illee agartu ishee qofatu argaa. Mi'a maqoo mi'a iccitii kan isheen keessa keettu jechuudha. Mi'a sana keessa haadha akkuma nooyyee mi'a akkuma nooyyeeti kan walii kennan sana keessatti. Sun egaa maal agarsiisaa? Hin irraanfatamne, hin banne, hin kaati. Araarsitummaa fi gamteessitummaan seesinuma deebi'aa kan jedhu sanaaf. Yeroo walii kennan siiqee sana siiqee qabattee iyyatti. Yeroo iyyattu sana yoo miidhamte jechuudha. Yoo dubartiin tokko miidhamte siiqee sana qabattee iyyachuun maal agarsiisaa? Haqaaf loluu pirinsipilsii keessatti yoo dhufne jechuudha. Mariin kun baay'ee barbaachisaa ta'etu jiru. Marii gararraatti immoo pirinsipilii haqaaf loluu. Yoo an miidhame lolachuun qaba. Yoo ani loladhe abbaan iyyatu ollaan birmata jedhan. Yoon iyyadhe malee immoo namni gara biraan naan birmatu. An jalqaba akka nama tokkotti yoo miidhame lolachuun qaba. Yoo ani loladhe siiqee koo ol qabadhe yoon iyyadhe dubartoonni gara biraan immoo naa birmatu jechuudha. Yeroon iyyuu namni naa birmatu ala sana jira jedhe amanuun qaba. Akkasumatti lafaa ka'een iyyuu. Illeensuma duwwaatiin iyyuu. Naman amanadhutu ala sana jira jechuudha. Naman amanadhu sanattan iyyadha. Akka inni naa birmatuun immoo beekaafan iyyadha. Pirinsipiliin sun baay'ee barbaachisaadha har'a qabsoo haqaaf loluu keessatti. Namni yeroo miidhamu iyyatee walii birmachuu, waamee walii owwaachuu danda'uun dirqama guddaa, dirqama lammummaa akka nama tokkoottis, akka dubartiittis, akka saba tokkoottis iyyinee walii birmachuun sun, waamnee walii owwaachuun sun pirinsipilii imaammata baay'ee guddaadha jedhee yaada. Sun immoo madaala sanattis nu fida. Tumsaa fi haqa. Tumsaaf haqa jira. Haqaaf loluun haqa kan kootiif yoo lole haqa seesanaatiifis loluun dirqama. Hankoo yoo loladhen kan warra kaaniitiifis loluu danda'a jechuudha. Har'a yoo nu dhaabbannee tokkoon keenya akka sabaattis dhaabbannee yoo haqa keenyaaf hin lolanna ta'e kan nu tumsu sanaafis hin lolle jechuudha. Nama haqisaa irraa mulqame, nama haqisaa dhiibame hundumaatiif loluu danda'u qabna jechuudha. Saba keenyatu haqisaa mulqamaa jira. Saba keenyatu haqisaa dhiibamaa jira. Isaaf loluun dirqama keenya, dirqama lammummaati, dirqama dubartummaati. Loluu fi qabna. Meeshaa qabnu hundumaan sagalee keenyaan ta'e warri qawween lolu qawween haa lolu, warri nagaan lolu nagaadhaan haa lolu. Warri sagalee qabu sagalee isaatiin haa lolu, warri iyyachuu danda'u haa iyyatu. Qabsoon fuula. Bifa tokko qofa miti qabsoon bifa baay'ee qaba. Hin dhiphifnu tokkotti hin galchinu, hin gabaabsinu, hin dhiphifnu. Bifa jiru sana hundumaatiin loluun immoo barmoota guddaa nuti irraa argachuu danda'u badii keenya kanaan duraarraa. Waan tokkicha qofa yoo jenne waan tokkittiin sun yeroo gufattu achumaan mujujnee hafna jechuudha. Har'a kan nuti mujujaa jirruu fi bal'ifnee ilaaluu dhabuurra. Bifanni jiru hundumaatiin qabsoo sana oofuu dadhabuurraa waan ta'e natti fakkaata. Kana egaa Waaqayyo yaada tokkicha gar tokkichatti luuccessuu sanarraa yaada bal'ifnee ilaalle bifa isaa hundumaatiin qabsaa'uu sanaan nu haa gahu kan jedhuun xumurachuu barbaada. Haaromsa jechuun of haaromsuurraa jalqaba. Gadaa haaromsuu jechuun
ofis akka nama tokkootti akka saba tokkootti of haaromsuurraa jalqaba waan ta'eef ilaalcha keenya kana Waaqayyo nuuf bal'isu warra waamnee walii owwaannu haa taanu warra iyyinee waliif birmannu haa taanu warra saba keenya dhiiga isaa akka bishaanii dhangala'u kana iyyannee namas birmachiifnuuf ofii birmannee fi namas birmachiifnus haa taanu Waaqayyo kanaan nu gargaaru jedheen kadhadha. Galatoomaa. Folle duftee hidhii guurtee guurtii hoo warra gadaa leelloo dhirsa si gabaa guurtee kana sanii leencaa dhirsa si gabaa guurtee abbonnaan ga'ee gadaa hoo alalaasan dha'ee qawwee hoo tiksaa caame abbaalooni warra gaara naddee laaltu appoolo ligulaa garmaama awurooppanu onaa barri fagooda yootumattu gadaa samoromooda turee barri gadaa utubanneetoo gadaan bulle hayyicha filanneetoo girtintuni ilmoorra marartuudha angoo ganna saddeetiin dabartuudha yaa gadaa hundee hanga baheera addunyaa sirraattu matteefeera wallaalchisan qabuu yaa mana meeta ajeerra shambaleeta wallaalchisan qabuu yaa mana meeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta oromoon uumaan bulaan hoofachi hangafa dura digan tokkicha gadaatu bulcha oromoon digan tokkicha gadaatu bulcha aadan tokkicha gadaatu bulcha galmisaa tokkicha gadaatu bulcha duudhan tokkicha gadaatu bulcha seenaan tokkicha gadaatu bulcha afaanii tokkicha gadaatu bulcha warrisaa tokkicha gadaatu bulcha kaayyoon tokkicha gadaatu bulcha dhiigan tokkicha gadaatu bulcha ittisaa tokkicha